Egaa hordoftoota inni kabajamoo jaallatamoo har'aamee viidiyoo gabaabduu akka badhee isinii dhiyaadhe waa'ee kiriiptoo seevar. Kiriiptoo seevar maali akkamitti hojjenna kan jedhu waliin haa ilaallu. Kiriiptoo seevar kallattumaan gara liinkii nama affeeree yookiin immoo nama liinkii nu ergee dhaqnee liinkichaan tuqna. Liinkii erga tuqnee booda haala kanaan nu bana jechuudha. Haala ittiin galmoofnurraa hanga haala ittiin mallaqa invest goonee baafannee bu'aa irraa argannutti kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Amma kallattii mee saayin aap kan jedhu biraa dhaqnu. Saayin aap kan jedhu tuqnee jirraa nuuf banaa jira jechuudha. Obsaan eegganna hanga inni nu banutti. Egaa akkuma inni nu baneen wantootaan ulaagaa nu barbaachisan hunda isaanii ni guunna jechuudha. Ulaagaa guunnee akka xumurreen maal goona loogiin kan jedhu kana bira ofumaan nu geessa. Loogiin anamma waan qabuuf mee seennu gara loogiitiin. Loogiin haala kanaan nu bana. Jalqaballee wanni inni isin gaafatu yuuzarneemii kennaa jedha. Maqaa keessan guutuu barreessaa jedha. Yuuzarneemii kennitanii fi egaa mootuu paaswoordii yeroo lama galchitanii ammallee imeelii yeroo lama isin gaafata. ID keessan ka biitkoinii galchaa isiniin jedha jechuudha. Yeroo jalqaba bantan Itireem biitkoinii qofa inni ka fudhatu waaletii baayinaansii qabdan keessa seenuudhaan yookiin immoo waaletii paksfool qabdan keessa seenuudhaan ni fiddan jechuudha. Maal liinkii isa kan fiddanii liinkii isaa biitkoin san jechuudha. Ergas xumurtanii riijistar jettanii akkuma xumurtanii garana isin fida. Loogiin yuuzarii fi paaswoordii keessan galchaadha. Yuuzarii reef galchitanii paaswoordii haala kanaan galchitan jechuudha. Haaluma salphaa kanaan galchitanii dhiifama gara keessaa seentu. Erga seentanii booda haala kanaan isinii fida jechuudha. Namni kun eenyu hangam invest godhee maal invest godhee yeroo darbee guyyaa kaleessaa isa kana invest godhe jechuudhaan $25 invest godhee 7.5 irraa argadhe dhibbarraa paarsantii 30 naaf kaffale paarsantii $25 kiyya irratti meeqa naa dabale jechuudha. $7.5 dabalee 32.5 baafadhee jira jechuudha. Kan itti aan immoo $100 invest godhee 94 irraa qaba. 94 kan ammoo waliigala isaa naa hojjeteetiin kan naaf kaffalu ta'a jechuudha. $28.2 kan naa kaffalu ta'a jechuudha. Kan isaas dippooziit haalli ittiin goonu akkami kan jedhuuf mee iddoo kana dhufnee haa ilaallu. Daashboord kan jedhu kanarra seennee kan ilaalaa turre jechuudha. Amma dippooziit godhuuf iddoo dippooziit jettan tuqna. Dippooziit kan jedhu akka tuqneen maal goona kallattumaan gara gadi bu'uudhaan xumurarra dhaqna jechuudha. Filannoowwan tokko isaatiin qaba. $25 irraa hanga $399 yoo invest goone paarsantii 30 guyyaan arganna. $400 hanga 1999 yoo goone immoo paarsantii 40 arganna. $2,000 irraa ol yoo goone immoo 2,000 irraa eegallee paarsantii 50 yoo ammallee immoo $7,000 ol ta'e immoo paarsantii 60 guyyaan arganna jechuudha. Invest godhuudhaaf iddoo kana ni dhufne jechuudha. Iddoo amma asitti arginu kana dhufne bakka duwwaa jettu kana bira gad kunne iddoo 25 jettu irratti $1 barreessina. Fakkeenya $100 invest godhuu namni barbaade $100 jedhee ni barreessa. Isii tana ni filata. Tuqaa tana tuquudhaan ni gurraachisa jechuudha. Eegas ispeend jedhaani. Akka ispeend jedheen immediately garam dabarsa jechuudha. Gama keessaatti isa dabarsa. Iddoo kanatti maal isiniin jedha koodiin keessanas jira kan ittiin nama affeeruu barbaaddan yoo affeertan jechuudha. Liinkii kana yoo nama affeertan komishiiniin daayireekt argatta waan ta'eef. Asitti maal jedhaa tokko isaatiin dubbistanii itti fufte jechuudha. Copy the company Bitcoin wallet address. Click on save button jedha. Then go to your Bitcoin wallet and pay the exact amount you saved jedha. Walletittiin isii tana jechuudha. Kun as bira. Isii anamma copy godhutan jechuudha. Yoo gadi qabu copy taati. Isii tana jechuudha walletittiin. Copy jettanii fudhattanii isii copy jettu tana tokkodhaan fudhattan jechuudha. Erga gadi qabdanii wanta akkanaa isin fide booda. Akka isii copy gootanii fudhattanii eessa dhaqxanii gara gadi buutanii save jettanii asitti. Save jettanii bira kuttu jechuudha. Isii erga save jettanii bira kuttanii booda kallattumaan eessa dhaqxan jechuudha. Karaa Binance yookiin immoo waaletii qabdanii dhaquudhaan waaletii qabdan irratti kallattumaan maal gootanii isiisan
ni ergitu jechuudha. Liinkattii san ni ergitu. Fakkeenya Binance irra dhaqee isin agarsiisu. Binance irra dhaqee erga Binance irra dhaqee booda immoo withdraw kan jedhu bira dhaqa. Kiriiptoo filadha. Kiriiptoo akkuma filadhee kan kaffaluuf barbaade biitkoiniidhaan BTC Bitcoin. No. Sorry. Bitcoin BTC dhuftee jirti kuno. Bitcoin filadhaa adreesii reef koppii godhe asirratti paste jedhaan jechuudha gadi qabee cuqaasuudhaan adreesii reefii paste godha. Sorry linkicha koppiin goone waan ta'eef linkicha paste akka godheen gadi bu'ee maal filadha jechuudha asitti neetworkiin nu ufumaan filataa asitti akka paste gootanii iddoo kanaan awutomaatik kan jedhu kanarra dhuftanii biitkoinii hanga barbaaddanii invest irratti gootan 00825 itti fufachuudha isii gootanii xumurtanii withdraw kan jedhu tuqtan ergasii kallattumaan confirm isin gaafate confirmation akka deebistanii maal godha jechuudha kallattumaan gara saayitichaatti yoo dhaqxan iddoo saayitichaa san irratti doolaarri keessan asitti yoo 00 jedhu iddoo kanarratti active deposit irratti 0 osoo hin ta'in kallattumaan doolaaratti isin jijjiirameetiin yookiin immoo doolaarraa invest gootanii asitti isin barraa'a jechuudha. Kana garuu gochuudhaaf support centerii argachuun isin irratti dirqama ta'a jechuudha. Support centerii yeroodhuma jalqaba namni liinkii isin ergu san isaan illee dhufan jechuudha. Mee fakkeenya liinkii jalqabaa sanitti deebi'ee isinitti agarsiisu. Liinkii jalqabaa kanarratti yoo deebi'u asitti kan dhufan ta'an jechuudha. Eenyu support center kan jedhu. Support center isaanitti screenshot gootanii kan Binance keessan irratti withdraw gootaniitiin isaaniif kaffaltaniin san adreesii isaanii koppii gootanii jira kaffaltaniin san isaaniif ergitan jechuudha. Support centeriin isii tana kuno akka gattuqtanii maal isinii fiddi miiseeji isiniif fiddi jechuudha. Miiseeji isinii dhufu kana iddoo kanarratti barreessuudhaan asitti immoo suuraa erguudhaan wanta Binance irratti ergitan san suuraa screenshot gootanii erguudhaan immediately isiniif gadhiifama jechuudha. Kana fakkaata. Withdraw akkamitti taasisna kan jedhu mee waliin haa ilaallu. Withdraw akkuma baalaansiin keessan total balance jedhee isinii dhufeen iddoo kanarratti iddoo earning jedhu kan odoo hin ta'in iddoo olaanu kanarratti account balance ni dhufa. Fakkeenya 122.8 dhufa jechuudha har'a. 122.2 yoo naa dhufu isii tana maal godha? Withdraw jedhaan eessa dhaqee iddoo kana cuqaasuudhaan withdraw tuqa. Withdraw akkaawuntii guutuun isin barbaachisu jechuudha. Biitkoinii dura adreesii koppii gootanii as fidanii keessan jalqaba yeroo galmooftan guuttan san isinii fida waan ta'eef akka isa gootanii iddoo kanatti tootaal baalaansii qabdan isinii barreessa iddoo magariisa kanarratti. Isin yeroo sana eessatti barreessitanii withdraw jettanii baasuudhaaf yeroo ajajjan diimaa kanarratti barreessitan jechuudha. Achirratti barreessaa isiniin jedha. Akka barreessitanii xumurtanii kallattumaan withdraw tan jettu asitti isinii dhufti. Amma garuu mallaqa keessaa qaba waan ta'eef naa baasuu dide. Haala kanaa withdraw keessan godhattanii kallattumaan eessa isinii dhaqa jechuudha. Mallaqni keessanis karaa Binance'itti deebi'ee Binance akkaawuntii keessan akkaawuntii isa BTC irratti isiniif gala jechuudha. Kana fakkaataa horaa bulaa deebanaa akkaawuntii BTC keessatti kan yeroo duraa ittiin argadhee fi ittiin baasee ittiin deebise isinitti agarsiisuu danda'a jechuudha. Akkaawuntii BTC keessatti mee haala halluu BTC maal dalagaanii ture kunoo doolaara 100 galgala withdraw irraa godhee kaleessa kan naaf galchi 32.5 kan dheengadda withdraw asii irratti baasii godhe kan ittiin kaffalee jechuudha. Nasichi kan ittiin kaffale kan achi inni naa deebise immoo kaffalee kana fakkaata jechuudha. Tokko tokko isaatiin haala kanaan isinii kaa waan hojjettaniif waan deeffattaniif waan baaftanillee jechuudha. Horaa bulaa deebanaa galatooma yaadaaf gaafii qabdan Arbor Online School irratti na gaafachuu dandeessu yookiin gama telegiraamaatiin @khalil_arab jettanii na gaafachuu dandeessu yookiin gama TikTokii gootiinis Arbor Online School jettanii seentanii sarchi godhuun na argachuu dandeessu jechuudha. Yaadaaf gaafii qabdan kamuu na gaafadhaa. Horaa bulaa deebanaa isin jaaladhaa isin kabajaa yeroo gaarii turtiin keessan turtii milkii Crypto Saver waliin haa ta'u isiniin jecha
Galatoomaa horaa bulaa liinkii keessan iddoo kana tuquun namaa ergaa akka galmooftanii xumurtanii. Liinkii immoo diskiripshinii jalatti ni argattu waan ta'eef diskiripshinii gara jalaa irra koottaa na dubbisa.